Maqaa Abbaa kan Ilmaa kan Hafuura Qulqulluu Waaqa tokkoon ni amanna. Amiin. Kabajamootaa fi jaalatamootaa maatiiwwan Waaqayyoo, Waaqayyoon kan jaalattan, Waaqayyo isiniin kan jaalatu, hundumti keessan akkam jirtu, akkam yoo nageessanii, akkamiin turtanii, guyyaa har'aatiin kan nu ga'e Waaqni keenya galanni ulfinni isaatiif haa ta'u. Barnoota keenya kutaa 84ffaa baa jalatti immoo guyyaa har'aa kana garaagarummaan ምኩራbii fi ቤተ መቅደስ yookiin immoo ምኩራብና ቤተ መቅደስ ልዩነቱ ምንድን ነው? garaagarummaa qabamoo tokkodha kan jedhu walitti ilaalla. Barnoota keenya kutaa 83ffaa A jalatti waa'ee hinaaffaa hafuuraa walitti ilaalleerra. Barnoota kana keessatti immoo hinaaffaa fooniitiin wal qabatee ምኩራbii fi ቤተ መቅደስ yookiin immoo ምኩራbii fi manni qulqullummaan garaagarummaan isaa maali kan jedhu barnoota keenya kutaa 84ffaa keessatti ni ilaalla jechaadha. Mikuraab kan jennu kun mana qulqullummaa irraatii bifa adda ta'eetiin, bifa danuu ta'eetiin addadha jedha. Mikuraab ከቤተ መቅደስ በብዙ ይለያል. kana jechuun mikuraabiin mana qulqullummaa irraa garaagarummaa guddaa qaba jecha. Manni qulqullummaa kakuu moofaa keessatti Yerusaalemii alatti hin hojjetamu jedha. Manni qulqullummaa kakuu duraa keessatti yookiin immoo kakuu moofaa keessatti Yerusaalemiitiin alatti hin ijaaramu jedha. Mikuraabiin garuu bakkuma argetti ni ijaarama ture jedha. እንግዲህ ቤተ መቅደስ ከኢየሩሳሌም ውጪ አይሰራም ነበረ። ምኩራብ ግን በየትኛው ቦታ መስራት ይቻላል ጀዳ ሆጀቹ እንደንዳም ከንቲ ሆጀተሙፍ ካዮኒሳ ሴራ ኦሪቲ ዮኪንሞ ሴራ ከኩዱራ በከ ኢቲ በረተን ዱቢን ዋቀዮ ለፈ ኢቲ ዱበተም በተለይ ምኩራብ ህገ ኦሪት የሚነገርበት የሚማሩበት የእግዚአብሔርም ቃልም የሚነገርበት ስፍራ ነው ይላል። ጉያ ከነ ቁልቁልቺ ያሬድ ፋሩሳ ይረት ጎፍታን ምኩራቢት ሴኔ ዋይ በርሲሱ ኢሳ ቁልቁልቺ ዳውት ቦአ ኢየሱስ ምኩራበ አይሁድ የቹለ አፋንጊ ኢዚቲን ኢየሱስ ገረ ምኩራበ ወራ አይሁድቲ ሴኔ ጀዴ ዱበቴ ጅራ ጀቻ ቦአ ኢየሱስ ምኩራበ አይሁድ ወመሐረ ቃለ ሃይማኖት ወይ በሎሙ ምጽዋት አበድር እምክት አነ ውእቱ እግዚ ለሰንበት ወአቡሃ ለምረት እትግበሩ ቤተ አቡዬ ቤተ መስያት ቤትሴ ቤተ ጸሎት ትሰመ ቡአ ምኩራቦሙ ለገጸስቆሙ ያርምሙ አንብሩ ምህሮቶ ሞጎሰ ቃለ ወጣይመ ነገሩ ወሳይሶ አፉ የቹዳን አፋኔ ግኢዚቲን ቁልቁልቺ ያሬድ ይሰከና ፋርፈቴ ጅራ ሂካኒሳ ኢየሱስ ገረ ምኩራብ አይሁድቲ ሴኔ ዱቢ አመንታ በርሲሰን ዱቢ አመንታ በርሲሴ አርሳ ጫላ ኬና ጫላ አርሳ ጫላ ኬና ነንጃለጣ ጎፍታ ሰንበታ አባን ዲፈማ አነጣ እቲንጀ የሰንበት ጌታ የምሕረት አለቃ እኔ ነኝ አላቸው። መን አባኮ በከደልዳላ ይንጎዲና ቤቴ የጸሎት ቤት ነው እንጂ የንግድ ቤት የመሸጫ የመለወጫ ቦታ አይደለችም በማለት ተናገራቸው ይላል። ምኩራቢት ሴኔ እቲ ኦሪ ጫሊሰን አከ ጫሊሰኒፍ በርኖተ ሰሰገሌ ኢሳ ዋቁማፍ ጎፍቱማ ኢሳ ጃለቹን ዱቢሳ ጃለቹን ሚያ አፋን ኢሳ ራቲ ዳጋኒ ድንቅሲፈቹን ድንቅሲፈተኒ ጀዴ
gooftaan keenya Iyyasuus Kiristoos mukuraabii keessatti barsiise jechuun qulqullichi Yaareed waa'ee kanaa ni dubbata jecha. Maatiyos Iyyasuusis mukuraabii isaanii keessatti barsiisaa, wangeela mootummaa isaa lallabaa, ummata keessa kan jiru immoo dhibee garaagaraa hunduma fayyisaa, Galiilaa hunduma keessa ni naanna'a ture jedhee qulqullichi Yaareed dursee dubbateera. Ayhudoota fuulduratti mul'achuudhaaf waan hin barbaachisneef galataa kan ta'an mukuraab keessatti Kiristoos bilisummaa wangeela lallabee, wangeela Luqaas Iyyasuus gara inni galetti gara Naaziriititti dhufe. Akka barmaata isaattis guyyaa dilbataa mukuraabii keessa seenee yeroo dubbisuudhaafis ka'e. Kitaaba qulqullicha Isaayyaas kennaniif. Kitaabichis oduu durii yeroo inni ibsee barsiise, hafuurri Waaqayyoo anarradhaa, hiyyeessotaaf wangeela akka lallabuuf na dibeera, warra hidhamaniif hiikamuu, warra jaamaa ta'aniif arguu akka lallabuuf, warra gaafatan immoo bilisa akka baasuuf, warreen isaan jaaladhe immoo waggaa gooftaa akka lallabuuf na ergeera jedhee kan barreeffame bakka isaa argee jedha. Macaafichis walitti qabee tajaajiltootatti kennee taa'e. Warreen mukuraaf turan hunduu xiyyeeffannoodhaan ni ilaalu turan. Isaanis har'a kun macaafa kana gurra keessan irratti raawwate jechuu eegale jechuudhaan guyyaa kana gooftaan keenya Iyyasuus Kiristoos dubbatedha. Afaan isaa irraa kan ba'u kennaa irraa kan ka'e dinqisiifachaa kun ilma Yoosef miti jechaa turani jedhamee barreeffameera. Luqaas boqonnaa 4:4-23tti yommuu sirna qiddaasees immoo kitaabni dubbifame kitaaba isa kanadha jechaadha. Kanaatiif egaa guyyaa kana Kiristoos wangeela isaa lallabuu isaa ibsee itti muusaa guyyaa itti barannu jechaadha. Inni biraan mana qulqullummaa keessatti kan hojjetamu akkuma barnoota keenya 83ffaa irratti ilaalle baa'aa jalatti mana qulqullummaa keessatti kan raawwatamu hojii daldalaa isa gaddisiise. Qacceedhaanis hordoftoota isaanii daldaltoota isaanii waliitiin mana qulqullummaa keessaa baase. Kunis mana qulqullummaa keessa mana qulqullummaa kana diigaa guyyaa sadaffaattis nan kaasa jedhee waa'ee du'uusaa iccitii du'aa ka'umsa isaa akka dubbate guyyaa har'aa kana hin himama. Barnoota isaatiin kan booji'aman namoonni booji'aman yoo dubbisanis laphee namaa kan beeku gooftaan laphee isaanii beekee akka isa hin fudhanne waan bareef እይፈቅድ ይንገርዎ ግዕዞ ለሰብ እስመ ላዕሌሁ የአእምሮ ለሰብ ስለ ሰው ማንነት ሲነግሩት አይሻም ዋይ ነማ አካ ኢትመን ሂንበርባዱ እኒ መታኒሳ ነመኒ ቤከ ዋን ተኤፍ ዮሐንስ አኩማ ዱበቴ ያምቹኮ ጅሬኝ መነ ቁልቁሉማ bakki qulqullummaa manni qulqullummaa isaa lafa gabaa bakka bittaa fi gurgurtaa akkasitti hin taane of eeggadhu jechuudhaan guyyaa kana ergaa cimaa kana
gooftaan keenya qorichi keenya Iyyasuus Kiristoos barsiiseera jecha. Maarree asirratti barnoota keenya kutaa 84ffaa baa jalatti garaagarummaan mikuraabii fi mana qulqullummaa bal'aa ta'uusaa kakuu moofaa keessatti yookiin immoo kakuu duraa keessatti manni qulqullummaa Yerusaalem qofaatti kan ijaaramu gaafa ta'u, mikuraabiin garuu lafuma argametti ijaaramuu kan danda'amuu fi mikuraabiin kan inni taa'e seera warra Ayihudii akka baratan kan kenname ta'uusaa asirraatii barnoota guddaa kan itti arganidha. Walumaa gala Waaqayyo ni hinaafa, hammeenya keenyatti Waaqayyo ni hinaafa, qajeelummaa dhabuu keenyatti Waaqayyo ni hinaafa, cubbuu hojjechuu keenyatti Waaqayyo ni hinaafa, badii gochuu keenyatti Waaqayyo ni hinaafa. Akka nuti isarraa deebinee ijoollee isaa taanee faarfattuu maqaa isaa, dhaaltuu mootummaa isaa akka taanu Waaqayyo ni hinaafa, fedha Waaqayyootis jechaadha. Kanaaf guyyaa kana qulqullichi Yaareed Iyyasuus gara mikuraaba Ayihudiitti seene jedhee bal'inaatiin guyyaa kana lallabuu isaa nu barsiisa jecha. Maarree maatiiwwan Waaqayyoo, nuti bara kana keessa kan nu rakkisaa jiru hinaaffaa isa kami? Namoonni hinaaffaa akkamii hinaafaa jiru? Namoonni maaliif hinaafu? Argachuu namaatti, fayyaa ta'uu namaatti, milkaa'uu namaatti kan hinaafan namoonni hedduun isaanii jiraachuu isaanii barachuun asirraati hin danda'ama. Kan Kiristoosii fi kan namoota garaagarummaa guddaa qaba. Hinaaffaan foonii garuu maalidha kan jedhu barnoota keenya kutaa 85ffaa caa jalatti immoo hundi keenya kan baratu ta'a jechaadha. Kanaatiif egaa asirratti hinaaffaa Kiristoosiin ilaalleerra. Hinaaffaa namootaa immoo maalidha? Faayidaa qaba moo faayidaa hin qabu? Barbaachisaadha moo barbaachisaa miti? Kan jedhu kiristaanni isa kamiif hinaafuu kan inni qabu? Barnoota keenya 85ffaa keessatti kan laallu ta'a. Numti keessan miidiyaa kana warreen sabiskiraayibii hin goone sabiskiraayibii gochuudhaan ittiin kaffalamu waan ta'eef sheer gochuudhaan nama tokko sabiskiraayibii yoo goone, sheer yoo goone, laayikii yoo goone qarshii itti kaffallu hin jiru. Garuu sabiskiraayibiin keessan ida'amee, laayikiin keessan ida'amee nuuf immoo guyyaa tokko gatii ta'ee nuuf kaffalamuu ni danda'a jechaadha. Gooftaan keenya, uumaan keenya Iyyasuus Kiristoos waan gaarii hojjennee gaabbii gallee foonsaa nyaannee dhiigasaa dhugnee amantaa cimnee akka jiraannu nu gargaaru hinaaffaa foonii